تاتي بكسري كان أنا على فاتي ما كمان جان كيبود ديم ودن دين تكى I swear nama kan ganti kalau sadi badan ni deh anji akan sinjain nanti nama kan ganti kan sudah pasta rapi hafura ufitin dah bedan deh Ati ma kama jake tu badatte diem ودن دين تو على فاتي مالتات walla makama janki yaayuu nama kan ganti sadi badata ستي والفاتي وسوزنبيلين كبدي وفي جلان ديمة ترى دقيني وانكي. وقارب أسيرت تيجي نمك هكذا سدي بعدين ديما. ما كم بعد. سليم. يا فتاري على. لا أتلتين نان سيامتا ترتي ماكي. سليم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ملاتا. मैं diaspora agartani se nama salimi kan agartani मैं नमनी माल केगा दफाती नमनी की nama harki oldeche an diaspora ka salim kan an tau jadatin in Dubai ta favor वाई salim नना गेफर salim जन्ना गाफा तो को surprise सी को नांचे तुमा हालती ये surprise ही साथ वगला मा तू दे मुझे अभी भी डॉलर अड़ी बस यार का नांचे أعوذ بالله أما كن كجبوه دي بني والله عندك أن سبرايز أرجل شالو بروميس جيت ما أجمع بروميس عارفين اللينك بدل ونم تسليم بيكون جو يو نياتو تاتي مالي متى إساسا نابت رفيزة نابتو براتي diaspora ke sana ndugu jadi video girade salimu warko famma di biennani bukke rifeensa naabate bukke dirre lola fakkaatu sanje jura gara magarisa tijji ija nama butaa ture bar malaatan isaa gimfaraas kana anqaama miidhamaan tokko jedheetiniin sidiisaa ture bar duraan ka'an sin arrabsineef ijoollee hunda keessaa sima bicha na darrabsine naan jedhe anqaama miidhamaan arrabsuu jedheen amma waan ta'e naan jedhe rifeensa godhatee malaataan atti agarsiifatu dawwala viidiyoon qanii maraa irraa kaasinu mucaan kun walitti bo'ina ooma rabbi hin tuqina ilaa bar yarin kap godhani Tap godhashi ummanni tap illee dhiise yoo haasoo inni bar namni tap hin godhaamu dhaggeeffatan baay'ee oduu dhaggeeffata kaa namni buna danfifadhaa dhaggeeffadhaa bakka sejjambira anaaf makii walitti dhufnaan ta'aniituma maal jedhaniituma nu dhaggeeffatan kaameraan mataa kenna gubbaa jira La ilaha illallah. Ada fate kairon tunggaru sita te kuwait inchala bar. Abi mana tata kairon rabbi jadi garu la garu ko baki ya gala ko baki ya dana tata ya. no sitaati alhamdulillah isa iman Gafa tu fena bulchita kairon ko da enda kana sababu hojiitir. Na bulchita. Ko tu kilasin takka ko ba jirti bultama. guys tap godha Kilasi ko ba jirtu mal godhadeen ma. Yoo adda kiyya shaytaan kee na hiisiise akkam ta'a? Shaytaan ni ana ni hiisifne si akkamiin si hiisisa anaa waggaa sadii waliin jiraanne. Badde ijoolleen dhumte haadhumtuu dhiisaa jedhan namichi. Ijoolleen silaa dhumte haadhumtuu dhiisaa yaama ijoollee. Silaa hama ijoollee jira. Sagalee isaa jijjiiranii sheetana qabamoo. Innaan teessa maan namoo hajjiifnee mara biyyaati. Takka namoo hajjiisa kiyyaadhaa qabannaa taachuu. Kolfuun feetanii qoyi takka namoo hajjiisa. Bashannanuu yoo feetan anaa fi maakii mo'achiisa. Okay, mo'annee jirraa fi maakii kuma takkaa oli adabbiinsa. Abaaboo afur gaa'is. Habibi inshallah gatii dabalee kanaan kuma takka maali kuma sadii. Gatii dabalee maa waa geemin dabalee leenji tokko meeqa ganema? Innaan ta'e ababaa guutaa ababaa guutaa. A'uuzu billaahi beekesuus. Sa'a shanii as manaa ba'uun hin taatu. Abo aduun amma baate immoo akkam das nama jetti garuu dachiin bishaan bicha garri socho'an hin jiru. isa duubaayis ni roobe Hirroobee. Dubai si jamir hirroobu yoo roobee jedhe haga faarmaasii abbaa giddi miijee dabartuu godhiisa. Wallahi roobee bishaan dachii kuttee poolisiin alaarmii erge.
namni konkolaataa qabatanii bakka bishaan ciisetti seentan Sadini eeggadhaa 2000 fi adabbiin konkolaataa isin harkaa fudhataa. Sadini wal gargaara family. Yeroo duraatiif roobee yeroo duraatiif akkatti rooba arginu nuti. Triple guys, mashallah wallahi bareeda. Iddoo haalli roobeedhaan qaatar. Biyya hunda roobe. Biyya hunda roobe. Oromoo banne adabne ka. Ani bade. Adabne ka yeta. Yaa mangistii kiyya galatoon. Miyawa, thank you. Galatoomi mangisti. Galatoon qaalifoon. Oh, thank you Ani so koofii much. mana malleen argatu. Kara gilaatiin keessatti So much, very much. Takkanaan xaaxamne guys, Eid Mubarak. Yeah? Guys, kita isa xaaxamuu qabna. Amma kii qaxxamuu fedhu kii haariin qaxxamuu fedha guys. Maalin Maal inni? Naannoo keessa lolli. Naannoo isaanii lolli wayii jiras. Alaarmiidha isaa? Alaarmiidha isaa simboo? Alarmin. Rooba moo rakkina wayiitu jira? Omtuun jiru haasa'uun hin danda'u asirratti waan jiru yaa Rabbi. Simboo ajumaan jirtaan? Naa eegu. yoo mootummaan biyya kana akkatti waan nutti ergasa. Kaasiillee erganii barnoota hin laalle malee. Of Yaa eeggadhaa intal nagarre. Boona garree lakkiyaan. Lakkaatu nagarre silkii irratti of eeggadhaa. naannoo maskootiin jirurraa balbala irraa wantoota akkasii irraa. Gaafa biyyaalaa deemu nutti erganii kan. Wallahi baay'izawii laali yoo inni itti amma gisee barattu anduraan barachuu ture barnoota gaafa andireeji ture san Save the Children keessa gaafa baradhu gisee waa jiraate miseejii nuuf godhan dhufe gadhaa maarree jaa'in ergan. Miseejii akkasii dhufte googilii keessa galchiiti ilaali maal akkasiin jettu. Screenshot kaasi. Hin beekama waan isiin jettu. Yaa. Eenyu baanteeti? Miyaawaa thank you. Yaa Rabbi khiyaarii kiyya yaa Rabbi khiyaarii kiyya. Miyaawaa gilaabii lama qabna ba'aallah qabatee deemee. Waggaa meeqa fuudha malee dhaabbatee hafee yaa Rabbi kiyya yaa Rabbi kiyya. Khiyaarii kiyya waggaa meeqa fuudha malee dhaabbatee hafee yaa Allah yaa kun jennee itti fuunee jenne. Ilmoota gitti osoo lafa buufati immoo yaa Rabbi yaa Allah. Ilmoota akkama. Maaltu maal ta'e? Qabu yoo inni deeme. Rabbiin kadhataa fi jira. Hin guddisa rakkoon qabu. Isinii guddisa. Ilmoota akka dhala ilmoota akka Durba moo dhiira naa kennu Rabbiin? Dhiira wayi. Or what? jechuun dhiirri bareedaa haa. Durba wayya. By the way, dhiirti dubartii jechuun warra guddaan dhiirti dubartii jaalatan. Dubartiin immoo dhiira jaalatan. An dubartii rabbi takkitti illee osoo naa kennuu baate. Maali manchi? Fedhu wallaahi. An cinqaa ofii keessa darbee jireenya addunyaa kanaa irraa argisan akka deebitee dubartiin biroo argitu fedhu. Dhagaye. Abbaan taaptaap godhaa gaa'is. Garaagarummaa isinitti magaa ismee taaptaap godhaa laal dhagaye. Dhiirri waan biraatiif hin jibbani. Wanti hundi jibbitu hin beekaa. Wallaahi akka dubartiitti dadhabbii haadha jechuun haadha isii jechuun haarabannaas dubartii Kukkoosan jedhaa bara waan an arge ilmoon biyya akka argitu hin fedhu. Ta'abii an arge san. Taalimaan argitu turee jireenya nagee irratti guddistaani. Laal akkanumatti namni ilmi dhiirallee hin barbaachisaa durbillee hin barbaachisti. Batalee jaalala abbaadhaaf hin jiraame. Aga durbaa. Dubartiin aynaa nan beekaa. Anamma ma ummi tiyya caala abbaa kiyyan jaalladha. Dubartiin laal abbaa kiyya jetti. Ilmi dhiiraa garuu dubartiin abbaa jaalatti dhiirti immoo haadha jaalatti akkasii barsaaniif isinillee dubartoota jaalattan.
bade namichi. Sadaffaa feesbuukii isaa kibootee karaa feesbuukii isaatiin dhaqee diinii miiseenjeraan ta'e maqaa birootiif akkaawwantii biraa itti ergee akkaawwantii biraatiif maqaa biraa irratti birrii galchite. Meeqa birrii 300 jechuudha. Kan hunda fudhatee hilluun jedhee bade. Isin galee akkaawwantii laal feesbuukaan Beeksisin abbaa isa maqaa isaa. Abbaa isaan beeksisin. Akkuma tiktok maqaa nama birootitu iyyuu maqaa kiyyaan feesbuukii banate malee feesbuukii isaanii jedhamu jechuudha. Nama biraattu maqaa kiyyaan feesbuukii banatee irraa. Komeenti irra kiyaaroo dhufuu barbaadanii feesbuuk irraa nama beekatu itti haasa'ee dhaqee imagine asirra fiduu danda'a iskiriinsuutii birri. Yookaan sagalee nama sadii yookaan waraabaa itti haasa'u yookaan ammoo waan wayii malee akkamitti ajini feesbuukii suuraa isaa qaba amma feesbuukii dhibbaa ol maqaa bakkeetiin banamee jedha dhibbaa ol jedha akkamitti feesbuukiidhaan amantee akkaawwantii birrii 500 galchise jedhanii 500 miiseejii feesbuukaan hanga jedha. Barreeffamaan akkamitti galchite asan silkii sagalee yoo dhagee yoo sagalee malee akka hin barreeffamaan argitan. Adda kiyyaar yoo nyaata Ani mootu rabbitti illee himattu namatti illee himattu hayyuutti illee himattu sheekatti illee himattu xiqqattis himattu guddattis himattu ra'an. Lammaffaan namni kenna warri biyyaa dhuftan obsa hin qabdan. Obsa waan jedhamu sabrii waan jedhamu rabbi isin keessaa fuudha. Sabrii hin qabdan. Hadduma silaa fiizaan dhayama hadduma warqaan dhumata hadduma wanni hundi hadduma bakka. Akka wanni kun siisteema suutaan deemu maaliin deemu hin beektan. Obsaa fi sabrii rabbi isin keessaa fuudha. Warra dallaa kan bichaa miti bar warri dallaa qaban biyyaa baatan illee rakkoo guddaa qabdan. warri dallala batalee chiggirii gurguddaa qaban. Chiggirii mootummaan hin furre qaban sanu. Kanaafuu laalladhaa suuta jedha laala maal jedha akkasitti suuta socho'a suuta. Nama beektan irraan deema nyaatama rakkoon qabu. Nama akka Nasrii Aanulee nama akka Kiyaar Bashir. Nama beektan nama sirri wannoo beektan irratti isuma irratti nyaatama rakkoon qabu. Nama beektan irra yoo nyaatama. Namni baay'een keessan baay'ee natti asumaan lakkoofsa kiyya Innaantee wiinii ammuma natti guddisan. Laayivii gubbaa jira bar maal taate? Wiinii biyya 11 jira naa eegaa. Wiinii tana haa balleessinu gaas wiinii tana jahaan dhuftee haina madhabu fudhata kan nurra geessu. Koobira namni Wiinii jaha qabdi baakee. Thank you so much Mangisti. Wiinii kiyya naa eegaa please. Guys, Allah Akbar. Jaalari akka seennee jirra thank you so much. Meeshaan share maaliif mana galcha maaliin isin akkaasii na gubbarraa kun ka jettan? Taabtaabidha. Taabtaabii kiyya kuma dhibba na galchaa. Wiinii kana bichaa kana fuudha. Wiinii kana kuma balleessa. Laayikii kuma dhibba na galchaa guys taabtaabii mudda. Amma laayivii irra jira yoo asirraa ba'e isin jalaa dubbadha. Maalummaan namni namatti guddaa. Mee taabtaabii hin jiru namni kun hunduu taabtaab guys. Namni dhibba jahan teettanii fi namni kun nambichaan taabtaab godhaallee dhibba jahaaf meeqaan teessan. Taab guys. Isin boshar nu godhu wiinii kana balleessina. Gaaf dhageessanii wiinii kiyya balleessuudhaaf jedhu. Wanni jarri wiinii balleessitu homtuu hin jiru. Ee godhu wiinii kana balleessina. Wiinii kiyya baduu qabu faamilii taabtaab godhaa. Kabalee 11 irraa si hordofaa jirta. Barjatti jirtanii qamaa. Warra Itoophiyaa. Muyuutu godhaa baran nama as biraa nama birallee arrabsu na biratti. Baalagee. Ani mana kiyya akkasii bara argamu hin jiru mana kiyya. Shaasha namni tokko. Amiyyuu Aamin. Oromummaan tokko erga yoo mitirraa akkatti siddii ta'e namni kenna jiru. ana laduun hogee keessa laalatuu. Maal godhu godhullee deemee koomatti yoo san barreessa. Ni maal godhuu dadhaba inni illee anillee maal godhuu dadhaba. Waliin dadhabsiisu. Yaa. Isa bar namni nama si bollokee ari'u of bira. As
Maati arrabsa Mana jala kiyyaa taa'e. dhufte koon. Asii bilookee bara. Taaptaa godha. Asiillee mootii ta'ee naan jedhe. Kanaati dhiirota as qayyamina warri kaayiroo dhiironni baay'een kompleensi godhaa jira dhafaadhe. Maali? Maalitti beekan atuun beeku. Maana irraa balleessiteedha dhiironni kaayiroodha. Maali wal geenu? Maqaan kan kee Airfly Kiyaar hattuudha jetta maal jaarsi kan atuyyuu jaarsa namaa hattee mi atillee hattuudha Kiyaar illee hattuudha atuu jaarsa namaa hattee mi abdiin jaarsa namaa hattee mi subuuti atuu jaarsa namaa hattee maal rakkoo qaba Ani bade jaarsa namaa kiyyuu hattee kattame simboonen tumisi jedhu. Ala gilaafi fuudha dhiisaa fuudha. Gilaafi tana keessa Fayyada maamii. abdii ta'ii waa komeedaa darbee siif koofii aanaa kenneef. Wiinii tana balleessi. Wiinii tana namni balleessi. Olaanaa nama geemii sirriitti beeku anchi. Thank you, thank you. Gilaafii namni Bayaan argee koofii illee hin qabdu ati. Awuuzu billa maal soddaan akka ila abdii ta'ii waa. Wiinii tana namni balleessi kan hin jirtan. Namni abdii ta'ii waa kun diiyaasporaa jechuun sun kiyya keessa. waa lama qofaata fi kadhumatti. Koofii amallee hin qabdu badabboo binaa hin hassa'una. Kuma sadii haa guunna iyyee taaptaa godha. Taaptaa uma godha.